galateeffadha gatii narraa qabda si galateeffadha gatii narraa qabda waa'ee kee dubbachuun anaanan qaanessu galata si qaba kabajami Yesuus kabajami ati narraa qabda gatii ulfaadhu Waaqayyoo ilkoo kiyya ati kabajami ati narraa qabda gatii ulfaadhu Waaqayyoo ilkoo kiyya ati. Gaddisa jireenya abdii fabaru maala nu gargaari bara hamaa kana jala nu baraari. Gaddisa jireenya abdii fabaru maala nu gargaari bara hamaa kana jala nu baraari. Siifin danda'ama mootii amanamaa siifin danda'ama mootii amanamaa. Lafatirraa nuto harkaan qabnu gooftaa nu gargaari akka abboomamnu bara jiraannutti akkasiif hojjennu homaa shakkii qabnu siin kan eeggannu homaa shakkii qabnu siin kan eeggannu. Siifin danda'ama mootii amanamaa siifin danda'ama mootii amanamaa ulfaadhu Yesuus si danda'e nama. Siifin danda'ama mootii amanamaa siifin danda'ama mootii amanamaa ulfaadhu Yesuus si danda'e nama. Kabajami ati kabajami ati kabajami ati kabajami ati. Akkasuma miti gargaarsa kee argee ani ofirratti warri diina kooti baay'ee na eeganii akkan gooftaa qabu isaan hin beekanii. Ani nan amana danda'uu kee kana ani nan amana danda'uu kee kana ani nan amana danda'uu kee kana ani nan amana danda'uu kee kana. Anan kennuun dhabee kee galata malee abaarsi seexana siin narraa cabee siin galateeffadha gatii narraa qabda siin galateeffadha gatii narraa qabda waa'ee kee dubbachuun anaanan qaanessu galata si qaba kabajami Yesuus kabajami ati narraa qabda gatii ulfaadhu Waaqayyoo ilkoo kiyya ati.